dhumarratti immoo doktor Yoonaaf eeyyamtan dargaggootaaf maatiidhaaf waldaa kiristaanaatiif ergaa gabaabaan qaba. Dargaggootaaf waan ani jechuu barbaadu akkuma kanaan duras jechaa ture mul'ata guddaa haa qabaannu yeroo hundumaa kaayoon ani itti dubbachuu barbaadu isa kana. Mul'ata keenyatu xiqqaatee asitti hafne. Kanaafuu dargaggoota obboleessi kiyya obboleetti kiyya mul'ata kee badhis ilaalcha kee badhis haala amma keessa jirtu ilaalini dream big itti fufee immoo akkasiin jedha start small maal harkaa qabda waan harkaa qabdu waan xiqqoo sanarraa jalqabe seeni biizinesiitti isuma sanatti waaqayyo si guddisa seeni waan qabdu sanaan immoo hojjedhu kan uumamteef kaayoon kennine kana dhumarratti immoo sadaffaa waan ansin jechuu barbaadu obboleessi kiyya obboleetti kiyya arrumaa jalqabe boru iftaaniin jedhin guyyaadhaa gara guyyaatti dulloomaa deemta yeroo keessatti maneej godhi arrumaa jalqabe moochi kan keeti gooftaan du'a moo'ee ka'e si wajjin jira waan ta'eef maatiidhaan immoo waan tokko jechuu barbaade doktor maatiin ijoollee bira dhaabachuun murteessaadha. Ijoolleen akka guddatanii bakka guddaa ga'aniif maatiin sappoortii godhee guddisee bakka guddaa gaafa kaa'e boru isaan immoo isaan sappoortii godhu. Bakka nuti baradhu makana Yesuus seminariitti hiriyaa guraagee tokkoon qaba. Nan gaafadhe. What is the secret behind? Sabni guraagee Itoophiyaa keessatti dinagdee Itoophiyaa sochoosaa jedhe. Daldala keessattuu naannoo daldala irratti baay'ee cimaadha jedhe. Maal jennaan akkanaan jedhe hiriyaan keessuun. Sekreetiin isaa dhoksaan isaa waan sadinaan jedhe. Tokkoffaan hard working jedhe. Lammaffaan immoo wal jajjabeessuu wal deeggaruudha jedhe. Tokkoffaan cimanii hojjechuudha lammaffaan immoo wal jajjabeessuu wal deeggaruudha sadaffaan immoo wal eebbisuudha jedhe aadaa cimanii hojjechuu waliif dhaalchisaa jedhe sabni guraagee sanirratti immoo waggaatti wal aamaa jedhe maatiin ijoollee Awurooppaas jiraate Ameerikaas jiraate Tigraayis jiraate Oromiyaa bakka adda addaa jiraate waamanii badhadhaa guddadhaa caalaatii argama horaa bulaa waliin jiraadhaa waliif jiraadhaa jedhanii eebbisanii ijoolleen eebba sana qabatanii bakka deemanitti dhiibbaaf duwwedhe eebbisuun jajjabeessuun deeggaruun maatirraa eegama kana isin jechuu barbaada dhumarratti immoo waldaa kiristaanaatiif ergaa tokkoon dabarsuu barbaada keessattuu anteesseen inni irratti hojjedhes organizational leadership kana fixuudhaaf the role of Christian leadership in terms of empowering youth generation to become an entrepreneur jedha gaappii guddaadha naannoo churchitti waldaa kiristaanaa irra gaafa arginu kennaa kan jedhu malee hojjedha daldala qotadha kan jedhu hin jiru kanaaf kitaaba qulqulluurraa kaanii macaafa qulqulluurraa kaanii barsiisa Kiristoos Yesuus nu barsiisa barsiisa Phaawulos barsiisa Kiristoos iyyuu karpeenterii ture miti hojii anaaxummaa hojjeta ture miti in tajaajila hojii anaaxummaa Phaawulosis tent making dunkaana hojjetaa in gurguraa wangeela tajaajila kanaaf waldaan kiristaanaas jireenya Yesuus Kiristoos irraa kaanii jireenya Phaawulos irraa kaanii dargaggoota keenya baradhaa hojjedhaa yeroo hundumaa faarsaa lallabaa raajii dubbadhaa akkas godhaa hin jedhama gaariidha sun murteessaadha kaayoo jalqabaati kaayoo isa guddaadha the greatest mission isarratti taane immoo hojjedhaa daldala qotadhaa barsiisa hojjedhaa of danda'atii borommoo dhiibbaa fidaa sana booda immoo fuudhaatii heerumaa jedhanii barsiisuun murteessaadha kanaafuu work ethics keenya jijjiiramuu qaba dhiibbaa fiduu kan dandeenyu gaafa dinagdeen keenya guddatedha dhaloonni dinagdeen isaa kufaa ta'e karaa kamiinuu population amma fedhe qabaate qabeenya amma fedhe qabaate garammoo vaaliuutti yoo jijjiiruu dadhabe dhiibbaa fiduu hin danda'u kanaafuu kanarratti hojjechuun nurra jira akkuma Dr. Miles jedhan dhumarratti DMPT jedhan kaayoo uumamtanii sana jiraadha invest godhaa dhaloota irratti waan waaqayyo isin keessa kaa'e kennaa waaqayyo isin keessa kaa'e sanarratti hojjedhaati fixadhaati DMPT promote to heaven kanaafuu lideroota dargaggoota hooggantoota waldaa kiristaanaa waaqayyo kennaa isinii kenneera namni kennaa hin qabne hin jiru kennaa isiniif kennameen hojjedhaa invest godhaa dhaloota irratti hojjedhaa dhalootaaf hojjedhaa sana booda immoo leegaasii gaarii lafa kaa'aa waan gaarii ijaaraatii deemaa sun immoo maqaa keessan dubbata yoomiyyuu sana booda immoo gara gooftaatti deemaa isiniifis anaafis hunduma keenyaafis kun ta'a doktor baay'ee natti toleera ulfaadhaa oraa bulaa deebana. daawwattoota keenya baay'ee nama gammachiisa akka nama cal jedhee taa'ee dhaggeeffachaa ture wandimmaa ganyoo keessa waan baay'een waan jiru natti fakkaata erga amma dabarsineen baay'ee akkasiin gammaddan abdiin koo guddaadha baay'ee sin jaallanna as televezyiinii mo'arraa qopheessitoota kanaa wajjiniin gulaalaa televezyiinii kanaa yookiin immoo gulaalaa qophee kanaa obboleessa keenya Hambisaa Gurmuu akkasumas immoo koordineetarii keenya koordineet gochaa jiru gammachiis uummataa jaallatamoo kaameraamaanii keenya Dassaalany Naatnaa'el Boonjaaf Fiqiruu Hayilee wajjin taane nagaa isiniin jennaa horaa bulaa gooftaa Yesuus isinii wajjiniin haa ta'u jaalalaan